Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa jirtu nagaa kootti galata waaqayyo haa ta'u baga nagaa taatanii isiniin jedha baga nagaan gara mana kootti dhuftanii warroonni akka carraa mana koof haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama warroonni immoo maatii naa taatanii sheer laayik koomentii gochuudhaan na bira dhaabbachaa jirtan guddanaaf galatoomaa isiniin jedha galanni keessan waan gaarii isiniif haa ta'u har'ammoo maal qabatee dhufte jechuun keessa hin oolu har'a waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani jireenya koo keessatti namaas ta'e waanuma kamiyyuu ajandaa namni baasee namatti darbatuu fi akkasuma waanuma argan kana ajandaa godhachuun jaaladhu jechuudha. Jireenyuma koo keessatti dhalootuma kootii waan akkasiin jaaladhu jechuudha. Garuu wanti an har'a irratti dubbachuu barbaadu kun dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan baay'eellee dhugaa hedduu sammuu namaa dhukkubsudha jechuudha. Innis immoo mucayyoo akkuma taambileen irratti argitan kana ergi gara biyya Arabaa dhuftee ji'a 3 reef guuttedhani. Ji'a 3 kana keessatti maalirraan akka ka'e namni beeku hin jiru. Amma akka baay'ee dhukkubsattu akkasumallee immoo bakka hojii dhaqxee osoo hojjechaa jirtu sammuun ishee darbeellee sammuun ishee sirrii ta'uu baannaan hojjechiistuun ishee gara biirootti akka deebistedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu namatti dhaga'ama. Yeroo ammaa kana keessatti biyya keenya keessatti maallaqni ittiin biyya ormaa kana dhufanillee hedduu ulfaataadha. Yeroo nuyi dhufne kana keessatti haa ta'u afaan haa wallaallu iyyuu malee yeroo jalqabaatiif jechuudha. Maallaqni isaallee hanga kana ol ka'aa miti. Namoonni yeroo dhiyootti galtanii deebitan xiqqoo ishee maallaqni ol ka'aa ta'uu danda'a warroonni biyya jijjiirratan jechuudha. Garuu namoonni bara 2000 fi akka biyya Arabaa kanatti 20 fa'aa keessa bara 2022 fa'aa keessa dhuftanii hanga tokko maan jedhu jechuudha. Maallaqni 20 hanga darbeeru hin qabu jechuudha. Amma garuu biyya keessatti nama afaan barsiisu fakkaatanii zimbilooma itti haasa'u jechuudha. Kun kanadha. Kana jechuun kana jechuudha jedhanii afaan oromootti hiikanii fi akkuma yeroo darbee baay'een keessan miidiyaa irratti argaa turtan jechuudha. Kana jedhanii hin barsiisanii garuu zimbilooma akkanumatti jechuudha. Afaanii Arabaatiin itti haasa'u jechuudha. Ijoollee akka nama mana barumsaa ganaa abaa cadaa barsiisutti akka kanatti teessisaniitu itti iyyu jechuudha. Inni kuni ijoolleen keenya biyya keessaa ba'anii gaafa gara bakka biyya ormaa kanaa dhufanitti akka kanatti sammuun isaanii miidhama jechuudha. Inni biraan biirooni keessuma biyya kana biyya Dubaay kana keessatti ani argee jira jechuudha. Amma osoo hin taaneyyuu waggaa 3 akkas fixee jira amma jechuudha. Viizaa jechuudha kan nama rukutamu malee viizaa kallattii kan ittiin deemtee biyya ormaa kana geessu miti jechuun biyya ormaa kana geesse kallattii maanii hojii hin seentu. Namoonni beektan beektu jechuudha. Ganaa biiroo ijoollee Itoophiyaanii isaan harka galtee akka barbaadan siifatu yoo barbaadan sireebu yoo barbaadan immoo waan barbaadan si godhu jechuudha. Achitti biiroo sana keessatti sanumarraayyuu immoo hojiin argattu daftee hojiin galtu yeroo sana ani akka yeroo dhufee sanaatti jechaa jira. Amma yeroo sana bara 2020 akka biyya kanaatti jechuudha. Garuu amma immoo isaa gadi jechuudha. Biyya kamiyyuu gaafa deeman ijoolleen yoo kallattiitiin achas warri biiroo viizaa kallattii viizaa akkuma biiroo seenaniin hojii argatan yoo rukutamee fi ergamee fi malee ijoollee baay'eetu biiroo keessatti rakkachaa jira jechuudha. Biyya kamiyyuu haa dhaqanii jechuudha. Xiqqoo ishee biyyi dafanii hojii argatanii
amma xiqqoo ishee biyya Saawudii keessa jira jechuudha. Sanii fi ijoolleen baay'een biirootti rakkatanii biiroo sana keessatti baay'ee cinqamu jechuudha. Ani mataan kooroon dhufe sana biyya kana keessatti viizaatiin gaafan dhufe hin beekun ture maal akka ta'e jechuudha. Osoo mucaanii eessuma kootii mana haadha namicha galtuu siin hojjechiisa as dhuftanaan jettuun biyya hin taa'u ji'a 2 gidduutti jechuudha. Biyya galee ji'a 2 gidduutti viizaatiin na erge jechuudha. Mucaan na erge kuni hin beekun ture ani akka viizaa ta'e as ga'ee jechuudha. Dhugaa rabbii torbee tokko gidduutti sammuu na darbee oole jechuudha. Achi biiroo keessatti dhukkubsadhee ani mataan koo jechuudha. Biiroo sana keessatti dhukkubsadhee egaa biiroo kan ijoollee Itoophiyaa keessaa baane bakka biraatiin birriitiin nu gurguratanii jechuudha. Waan nama ajaa'ibu ijoolleen keenya warri biiroo qabnaa jedhanii ijoollee keenya biyya irraatii gara biyya ormaatti fidanii gaafa kastemerii yookaas immoo nama isaanirraa fudhatu hojjechiistota ijoollee fudhatanii birrii qabanii fuudhanii biiroo biraatti gurguratu jechuudha. Biiroo of danda'a kan taate kan ulaagaa mataa ishee guuttattee qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een beektu biiroo Tedbiir kan jedhamu sana jechuudha. Achitti geessaniitu jechuudha. Dhufee ga'anii fakkeenyaaf ofumarraa kaasee isinitti hima waa'ee mucattii sanaatti gaafa isinii darbuuf jiru biyya kana dhufee gaafa torbee tokko namni ijoolleen baay'eedha baqqammii yoo xiqqate biiroon asis biiroo achis biiroo asis biiroo achis biiroodha biyya kana keessatti. Gaafa ijoolleen walirratti babbaay'attu maal nu godhu hojii ammatti hojii galtu nuun jedhanii fuudhaniitu biiroo sana nu geessanii jechuudha. Biiroo Tedbiirii sanatti nu geessanii achitti nu gurguratte jechuudha. Mucattiin isheen Itoophiyaan suni biiroo sanatti nu geessiteetu maallaqa immoo egaa tokko keenyarraa hanga isheen fudhattu nu hin beeknu jechuudha. Achi hojii nu geessisee isheen biirootti nu gurguratte paaspoortii keenya sarakabdee nu biraa galte jechuudha. Warri biiroo sanaa immoo hanga guyyaa 4tti si ilaalu yoo hojjettes maallaqa isaantu fudhata malee ati meezoo tokkoyyuu hin argattu jechuudha. Kana fa'iitu jira. Akka kanatti ani mataan koo biiroo keessatti argee jira akkamitti akka nama cannaqu achi keessatti nama dhukkuba achi keessatti nyaati hin jiru ganama ta'u ganama jechuudha. Mana qulqulleessanii ka'anii biiroo sana guutuu qulqulleessanii ka'anii jechuudha. Daabboo ishee qalloo sana beektume ishee sanaaf tokkoo fi muuzii tokko fidu jechuudha. Isa nyaatteetu sa'aatii 10 geessa. 10 booda immoo halkan immoo naannaa sa'aatii 3 jechuudha. Naannaa sa'aatii 3 Itoophiyaa fidu jechuudha. Ruuzii isarratti ijoollee wal caccabtee irratti wal nyaatti jechuudha. Innaa biiroo keessatti siqaayii baay'eetu jira. Achi keessatti dhukkubni hin jirrellee namatti nama jechuudha. Qorradhaa, ho'aadhaa, uffatni namni 3-4 uffatee bulu tokkiteedha jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbii cinqii baay'ee jira. Kanumarraa ka'uun waa'ee mucattii isinii kaasuuf jedhee cinqii biiroo keessa jiru anillee asumarraan isinii kaasuu barbaade jechuudha. Ani biiroo sana keessatti jechuun aannan aare malee wanti natti irratti hin jiru. Achi keessatti ijoollee baay'eetu jira nyaataaf kan ijoollee Oromoo keenya kan ta'anii mucayyoon tokko hamboodha jedhanii achi keessatti nyaata nu hojjetti. Shaayii kana fa'aa kan ishee qofaatti danfisatti achi keessa kaampaanii sana keessa hojjetti waan ta'eef nuu kenniti turte jechuudha. Mucattiin suni cinqii kan biraa hin qabu garuu akkam hojii dhabee as keessa taa'aa kan jiru achitti aaree jechuudhaan dhugaa dubbachuu fi mataa na dhukkube guyyaa 2 osoo iddoo sarraatanyoonni yookaas immoo warri arabdoonni ijoollee filatan hin dhaqin guyyaa 2 ciisaan oolee jechuudha. Hanga kana qaba cinqiin biiroo inni duriiyyuu inni kun waggaa 4 kana keessa jiruyyuu jechuudha. Inni amma baay'ee ulfaata.
Mucattiin kun waan isheen taate hin beekamtu amma yookaan biiroo sana keessa baay'ee turte ta'uu danda'a yookaan dhukkuba biraa qabamte ta'uu danda'a. Kunoo akkasuma gaafa namni hojjetuu dadhabu immoo gadi baasanii nama gatu jechuudha. Namoonni akka carraa ta'ee mucattiin sun akka barreeffama sanarraan argetti gara Arsiiti jedhanii Arsii bahaa waan akkasiidha barreeffamni suni bakka feesbuukarraan argee. Namoonni beektan yoo jiraatan tarii suura ishee asirra jira waan ta'eef lakkoofsi bakki isheen amma jirtullee irratti maxxanfamee jira. Asirratti ilaala rakkoon ijoollee keenyaa inni guddaan osoo waa tokko ittiin himiin ijoolleen akka achi biiroo sana keessatti illee hin cinqabneedhaa fi hamma hojii argattaniitti gorsa tokko illee hin laataniif jechuudha. Biyya keessa callisanii akkuma yeroo darbe argitan kiwwii shiroobii jiibii maali kana janii achis ergu. Ijoolleen kana jechuun maal akka ta'e hin beekani jechuudha. Akkasuma immoo akkamitti biiroo sana keessa yeroo ta'anitti akka ijoolleen hin cannaqamne illee itti himuu qabu turan jechuudha. Maaliif hanga dhufanii isin fudhatanitti biyya biraa deemuu danda'u. Sababni waan akkasiillee jechuu qabu turan. Garuu akka nama bakka namaa qopheesseeruutti ijoollee azarbatu fidanii biirootti affeelamti jechuudha. Ijoolleen biiroo keessatti cinqamaa turte, boo'aa turte, gaddaa turte immoo gaafatti hojii galtu ijoolleen keenya hojii dadhabu achitti hin dhukkubsatu sammuun isaanii hojjechuu dida jechuudha. Yaadurraa, boo'urraa, cinqamuurraa kan ka'e jechuudha. Innaa ani wanti jechuu barbaadu tokko warroonni biyya keessatti jechuudha. Warroonni biyya keessatti ijoollee asii achi ergan osoo dhugaa rabbii otoo of sirreessanii ijoollee maallaqa nyaachuuf ijoollee namaa osoo rakkoorra buusuu baatanii dhugaa rabbii hedduu ulfaata jechuudha. Isaan achitti biriirraa hammaaratanii as ergu ijoolleen as dhuftee sammuutti dhiphatti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo darban obboleettiin koo jechuudha gara Saawudii dhuftee turte jechuudha. Dhugaa waaqa hamma isheen biiroo keessaa baatutti dhugaa baay'ee cinqame jechuudha. Isheenillee biiroo daqiiqaa 30 hin teenye dhufanii fudhatanii galata waaqayyoo ta'u malee warroonni achi keessa turan torbee 2 ji'a 3 ji'a 2 waan akkasiifaatu achi keessa jira jedhan ijoolleen dhugaa dubbachuuf achi keessatti ijoolleen cinqamaa baatee rakkachaa baatee sammuutti dhukkubsataa boo'icha kana dhugaa rabbii jechuudha. Imimmaan illee eessa akka namaa dhufu hin beekamu jechuudha yeroo achi keessa ta'an biiroo sana keessa. Innaa kanaaf iyyuuti ijoolleen keenya kanarraan ka'e sammuun isaanii miidhamaa. Obboleettii keenyaaf sagalee haa taanu. Yooma sammuu ishee miidhamaa ta'e illee yooma yaalii xiqqoo argatte akkasuma immoo yoo hojjechuu dadhabde illee lubbuma isheetiin iyyuu gara biyya isheetti gara maatii isheetti akka galtuudhaafi dhugaa rabbii sagalee ta'aafi isiniin jedhaa obboloonni keenya sagalee kana dhaggeeffattanii ciqiin biiroo keessa baay'ee ulfaata waan ta'eef ammallee biirootti deebitee warri biiroo naman jaalatanii yoo irra turanis yoo hojiin namaa ta'uu gaafa achi isaanitti deebi'anillee nama ifatu. Nama ifachuu duwwaa miti namallee reebu jechuudha. Mudannoon biiroo kun dhugaa hedduu ulfaataadha. Obboleettii keenya kanaaf sagalee ta'a. Yoo sagalee ta'ameefi jechuudha namoonni ishee beekan illee akka carraa yookaan namoonni maatii ishee beekanii Saawudii keessa yoo jiraatu Saawudiin itti fakkaata bakki lakkoofsisuun maxxanfame garuu Saawudiidha. Namoonni maatii ishee beekan akka carraachi keessa yoo jiraatanii fuudhanii mana marfee geessuu danda'u, yaala kennuufi danda'u, fayyuu dandeessi jechuudha. Garuu yoo nuyi sagalee hin taanee fi ijoolleen keenya baay'een akkanatti miidhamaa waan jiraniifi baay'ee rakkoo hamaadha jechuudha. Saniif iyyuu bakka jirtanitti sagalee ta'aafi miidiyaan koo xiqqoodha hin jedhina namoonni akka carraa ta'e irratti arguu waan danda'aniif isiniin jedha. Dhugaa rabbii biiroo keessatti hedduu ulfaataadha gaafa achi deebi'anillee jechuudha. Waan biiroo sana keessatti argan jechuudha. Mucayyoon tokko
hojii galte hojiirraa baate jechuudha. Hojiirra deebisanii manni sun hin ta'uyyuu baate mucaan sun jechuudha. Maal godhuun ijoolleen Itoophiyaan keenya warri biiroo Itoophiyaa jechuudha. Lama ta'anii shamarra lama ta'anii mucatti shinti beetitti galchanii inkit godhanii shereebanii jechuudha. Inkit godhanii shereebanii gaafa duraati gaafa ni arge sana baay'ee mucaan sun reebicharraa kan ka'e hin dhukkubsatti jechuudha. Gaafa lammataa immoo ani hojiin galee achi ijoollee gaafadhe jennaanii asiitii fuudhanii deemanii baay'ee shereebanii mucattiin sun baay'ee dhukkubsachaa turtee hin galtee isaa waan godhan hin beeku naan jedhan ijoollee warri wajjin biiroo sana turre jechuudha. Biiroo keessatti hedduu dhugaa rabbii hedduu ulfaata hedduu cimaadha. Achi keessatti yoo dhukkubsatan namni namaati sareedha siin jedhee ilaaluu hin jiru. Waaqayyo mucattii kana haa fayyisu. Maatii yoo hojjechuu dadhabdellee maatii isheetti waaqayyo nagaan ishee haa galchu. Namoonni yoo sagalee taaneefi malee namni dhimma dhaloota kanaa qabaatu hin jiru. Hundumtuu nyaachuu bichaa dhugaa rabbii birrii nyaachuu bichaadha kan barbaadu malee namni lubbuu nama baraaru hamma kanatti miti. Sagalee haa taanuuf isiniin jechuu barbaada. Obboloota keenya gara biyyaati gara kana dhufanillee osoo dhufuu baatanii jechuun amma hojiin badaa miti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi keessuma Dubaayii kana keessa hojiin hin jiru. Akkasuma immoo biyyoota kamiyyuu badaa miti jechuudha. Ijoolleen baay'een hojiin hin jiru hin dhufinaa jedhu kaan immoo koottaa jedhu warri birrii nyaachuu baran warri nama nyaachuu baran yeroo isiniin jedhu maallaqa namarraa nyaatu nama nyaatu argeen beeku ani maallaqa namaa nyaatu jechuun dhiiguma baqa namni tokko dhufee hojiin argatu yoo ta'e namni sun nyaatameera maal zimmi jedhee sammuunsaa darba jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee haa taanuuf mucattii kanaaf isiniin jedha. Sagalee ta'aa fi hundumti keessaniyyuu isiniin jechuun barbaada. Yoo isinitti tole immoo sheer laayik koomentii godhaati. Akka namoota bira gahuutti illee ijoolleen biyya irraa gara biyya ormaa dhufanillee otoo tasgabbaa'anii biyya keessatti osoo hojjetanii namoonni obboloota keessanis firoota keessanis gara biyya hambaa kanaaf fiduudhaaf yaada qabdanillee osoo maallaqa asii achis kaffaltanii fichisiistanii achumatti hojii tokko jalqabsiistanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Yaada kooti jechuudha. Kanaaf iyyuuti yoo isin dogoggoree isinitti balleesse dhiifama isiniin jedha. Turtii gaarii sheer laayik godhaa. Sagalee obboleettii keenyaaf haa taanu. Baay baay.